Gilgaalli keessa deebii chaaptarii lammaffaa gaaffilee kanneen qaba. Gaaffilee kanneen yeroo tokkoffaa ilaalluu doomeenii fi rational expressionii simplify godhii nuun jedha. Let's do one by one. Mee tokko tokko isaanii haa jennu. Irratti kan nuuf kennameeru irraatii haa jalqabnu. irratti kan nuuf kenname x minus 1 all over x whole square minus 1 dha. Kan gaafatamne doomeenidha. Itti aanee immoo simplify gochuudha jechuudha. Mallattooleen fayyadameeru diin doomeenidha. Isin immoo simplify yeroo simplify ta'u kamitti barreeffamaadha. Yeroo kamiyyuu ta'u simplify godhin doomeenii akka barbaannu giraafota hojjechaa turre keessaa ni hubattu jedheen yaada. So doomeenii barbaaduudhaaf immoo jalaa maal gootu zeerootti qixxeessitanii different from it jettu. So x is whole square minus 1 different from 0 jettu jechuudha. Waan hin keessan as naannofti yeroo as ni naannoftu this implies x is whole square is different from positive 1. Gama lamaan iyyuu raadikaala jala galfattu isa kana under raadikaala jettu isa kanas raadikaala jala jettu yeroo bo'oo plus or minus itiin ba'a jechuudha. This implies isheen kun x square itiin sinii baati. X itiin sinii baati is different from what? Inni kun immoo plus or minus c 1 itiin ta'a jechuudha. Plus or minus jettanii immoo kaawwachuu hin dagatiina. So doomeniin immoo akkamittiin barreeffamaa waan jettan bifatotaatiin yeroo isinii barreessu domain jettanii real number jettanii lakkoofsa isaa arbii kana godhattanii mallattoo isaa barattu minus 1 kooma positive 1 ta'a jechuudha. Minus 1 fi positive 1 kana lamattan hiree jechuudha. Takka minus isaan barreesse takka immoo positive isaan barreesse. So domain is real number but different from what? Negative 1 and 1. Kan itti aanee dhufu simplificationidha. Simplify gochuudhaaf haala kamiin simplify isa goona kan jedhu. Simplification. Simplify jedha waan ta'eef. Simplification yeroo graafii kaaftaniif baay'ee isin fayyada waan ta'eef. Kan nuuf kenname x minus 1 all over x is whole square minus 1 dha. Ishee kan haala kamiin barreessuu danda'a jettu. And x minus 1 all over x plus 1 fi x minus 1 itti isiniif diigamti jechuudha. Isheen kun isheen jalaa kun yeroo kamiyyuu waan akkasii argitan jennaan gara akkasitti akka diigdan. Akka fakkeenyaatti kanuma kan fakkaatu x the whole square minus 4 yeton isin jedhee kana jechuun x the whole square minus 2 the whole square jechuudha. Isheen kun gara beekannoodhaan 2 qabdi turte. Kanaaf yeroon diiguu isa kan akkam ta'a is equals to x plus 1 gootu plus 2 jettu takka. Ammoo x minus 2 jettu jechuudha. Haaluma wal fakkaatu takka plus takka minus jechuudha. So kan isa kanaas kunoo akkasuma godhame. Itti rakkachuu akkana square listing method kanneen quadratic formula sanatti fayyadamuu irra akkas akkasii fayyadamuu hin dandeessu. X is whole square minus 9 is haaluma wal fakkaatu hin diigdu. X plus 3 fi x minus 3 itti diigdu. Abbaa 16 x is whole square 16 maalitti hiikama? X plus 4 fi x minus 3 itti diigama. Ammoo waa biraa sinan gaafadha. X is whole square minus 7 yoo jedhe 7 kun fakkeenyaaf raadikaalaan akkasa kanaatti ba'uu hin danda'u jechuun wanti square isa godhu hin jiru. Kanama akkamitti barreessitu? It may be waan haaraa isinitti ta'uu danda'a. X plus raadikaala 7 x minus raadikaala 7 jettu. Maaliif akkas gootee waan jettan isheen kun karaa biraatiin akkamitti barreeffamti? X the whole square minus raadikaala 7 the whole square dha. Isiniif galee ishee kana square yeroo gootan maal isiniif kenniti? Kunoo 7 isiniif kenniti jechuudha. Kanaaf akkasittiin kunoo kanaatti barreeffamaa jechuudha. Warra raadikaala jalaa ba'uu isin hin dandeenye bifuma raadikaala saniitiin kaawwattu. Fakkeenyaaf 16 kun 4 itti diigama waan ta'eedhaaf x the whole square minus 4 the whole square ifaan ol qixadha jechuudha. Waa'ee kana irra deebi'uun barbaachisu gara fuulduraatti barattoota isiniif xiqqoo haaraa ta'eef jechan akkas godhe. Warreen isiniif haaraa hin taane immoo sagalee koo irra darbitanii waan hojjedhu ilaaluu ni dandeessu. Kan warra salphisan yoo jiraatan egaa waliin salphifna jechuudha. Kanaafi kana as keessatti kan wal salphisu yookaan kan wal fakkaatu argadheen jira. X minus 1 fi x minus 1 si argadheen jira jechuudha. So finally kun maal taatire?
Isheen irra keessatti naaf 1 dha yeroon waliin salphattu jechuudha. 1 over umarratti jalatti kan naaf immoo x plus 1 dha. X plus 1 dha jechuudha. Simplification keessan deebiinsaa kana fakkaata. B irratti kan nuuf kennameeru immoo isa kana ta'a wal fakkaatuun doominii fi simplification barbaanna. Gama lamaan iyyuu maal gootu factorize gootu jechuudha. Kana jechuun isarra keessaas factorize isa jala jirus factorize gootu jechuudha. Warra factorize gochuu hin dandeenye akkuma jiruun keessoo warra danda'aman immoo ni gootu jechuudha. Kanaafuu simplificationiif fayyadanni kun. Simplificationiif keessumattuu baay'ee siin fayyada. Doominiidhaafis baay'ee siin fayyada. Sababni isaas isa jala maal goona waan ta'eedhaaf. Isa jalaa kana 0 qixxeessinee difference from it jenna waan ta'eedhaaf. Ishee kana yeroo factorize gootan ishee jala jirtu kana jechuudha doominii barbaaduudhaaf for domain x the whole square minus 4 inko different from what 0 ta'uu qabdi. And x the whole square inko different from what 4 ta'uu qabdi. 4 as naannofti waan ta'eedhaaf. Yeroo baay'ee immoo mallattoo impliesii jaallatu barsiisonni keenya. Impliesiinii loojikii keessatti yoon baranne ta'e ni barattu. This implies settu x different from gama lamaan yeroo raadikaala jala gala jechuudha. Inni kun plus or minus dhaan ba'a Oromoo immoo plus or minus 2 ta'a jechuudha. So domainiin keessan maal taare? Domain or naannoo kanatti waan hordoftan domainiin ni qixxaata real number but different what? Mallattoo ta'a keessatti negative 2 comma positive 2 ta'a jechuudha. Negative 2 fi positive 2 irraan kana real number ta'a jechuutti hiikama. Different jechuun immoo saarbessitanii gootu ishee kana. Itti aanee kan ofoo simplificationidha. Simplification. Simplification keessatti kan nuuf kenname x whole square minus 5x plus 6 all over x whole square minus 4 x minus x square minus 4 kamti barreessaa isin jedhamuudhaaf isinitti himeen ture. Ishee kana isarra keessaa factorize goona. Yeroo isarra keessaa factorize gootanii baay'atee 6 kan isiniif kennu ida'ame immoo negative 5 kan isiniif kennutti yaaddu jechuudha. Baay'atee 6 kan naaf kennuu danda'u negatiiva 3 fi negatiiva 2. Yeroo walitti baay'atan negative time negative positive dha. So 6 naaf kennu jechuudha. Yoo walitti dhaamano innammaa baay'isuudha. Innammaa immoo ida'uu ta'a jechuudha. Isheen kanaaf ida'uun jedha san jalqabuudhee baay'isuudha. Yoo ida'aman immoo maal naaf kennu? Negative 3 fi negative 2 negative 5 naaf kennu jechuudha. Kanaaf iyyuu isaan kana ta'a. Kanatti factorize ta'a kun factorize isa faana xumureen jira. Ishee jalaa kana immoo dirama isinitti himeen ture. X plus 2 fi x minus 2 akkasiin diigdan. Then kana keessaatii kan wal salphisan ni jiraatu jechuun warra wal fakkaatan ilaaltu jechuudha. Kan wal fakkaatu irra keessaa fi jalaatii kun x minus 2 dha. So isaan lama maal wal godhu wal balleessu. Kan gootanii wal balleessitu akkas gootanii irra murtu jechuudha. Finally wanti naafe x minus 3 fi all over x plus 2 dha jechuudha. X plus 2 simplification isaa immoo ni dhumaa kam ta'a? Kana ta'a jechuudha. This is the final answer. Sirra kan jiru 4x square 36 rx square risuu 6 ta'uu 9. Doomeenii barbaanna. Doomeenii barbaaduudhaaf isa jalaa kana maal goona? Factorize goonee 0 tti qixxeessinee different from it jenna jechuudha. Baay'atee 9 kan naaf kennu ida'ame immoo negative 6 kan naaf kennu barbaada. Baay'atee 9 kan naaf kennuu danda'u x minus 3 fi x minus 3 jechuun minus 3 fi minus 3 koo 9 naaf kennu jechuutti hiikama jechuudha. Inni jalaa kun kamitti diigamaree yoo naan jettan kunoo isa kanatti diigama. Isatti diigama. So isheen kun different from what? Maal ta'uu qabdi? 0 ta'uu qabdi. Maal barbaaduudhaaf? Doomeenii barbaaduudhaaf. Gama biraatiin x minus 3 the whole square in different from 0 jechuudha. Sababiin isaas tokko miti yeroo kun wal fakkaatu waan ta'eedhaaf jechuudha. Tokkoma isaa fudhattu iddoo akkasitti immoo x is different from what? Asiitii ishee gara tokkoo fi as yeroo naannessitan yoo barbaachisaa ta'e gama lamaanuu raadikaala jala gashitu 0 raadikaala jala galee hiika uumuu hin qabu. Inni tokko maaliin baheera jechuudha. Inni kun x plus 3 minus 3 ba'a jechuudha. 3 immoo positiivaan as naannoftii jechuudha.
achirraatii poozitiivaan achi naannessee jira. Deebiin koo maal ta'aree real number domain jechuudha. Domain jettanii real number but different from what? Positive 3 jettu. Simplification. Simplificationiin immoo simplification. Kanaaf kenname 4x the whole square 4x the whole square minus 36 all over isa jalaa maal jennee turre x the whole square x the whole square minus 6x plus 9 jenne. Isa jalaa kana diignee jirra. Isarra keessaa kana maal goona diigna jechuudha. Isarra keessaa kana immoo maal waliin qabu afur akka common factor itti baafna. Afur akka common factor itti baafattan afur jettu. Time keessatti kan naaftu x whole square dha. X whole square ani isa kanaaf immoo kan naafu maaltu naafa jechuun afur yeroon hiruu jechuudha. Divide by 4 meeqa isiniif kenna divide by 4 36 hiruu afur sagal isiniif kenna jechuudha minus 9 all over jedha. Kana immoo diignee turre kamitti diignee turre x minus 3 the whole square itti diignee turre kan immoo kana lamaan itti diignee turre jechuudha. Mee isaan lamaanii haa fudhan. Is square is x minus 3 tokkuma waan ta'eef time x minus 3 jenna jechuudha. Isarra keessaa kan immoo yeroon dheeratti hojjedhee isinitti maan ture akkamitti akka diigdan. So inni kun akkam ta'a 4 time x plus 3 fi takkaa plus isaa takkaa immoo minus isaatti diigaa isiniin jedheen ture minus jettu jechuudha. All over x minus 3 time x minus 3 ta'a jechuudha. Kan wal fakkaatu jira moo hin jiru? Jira. Kunii fi kun wal fakkaatu jechuudha. Isaan lamaanii waliin balleessa. Kanaafi kun kanaaf wal balleessee jira. Kanaafuu 4 time x plus 3 all over kanaafe isa jalaa. Inni jalaa immoo x minus 3 dha jechuudha. 4 koo iddoo kana keessa raabsuu nan danda'a gaama deebisee. Kana jechuun as keessa raabsuu jechuudha. Meeqa kennaa 4x plus 4 baay'isuu 3 immoo meeqa isiniif kenna 12 all over x minus 3 dha jechuudha. Simplify ta'ee yookaan salphatee haala kanaatiin isiniif ta'a jechuudha. Deebiin xumuraa keessan kanadha. Dirratti kanaaf kennameeru kana yeroo ta'u domainii fi simplification dha kunis kan nu gaafatu jechuudha. Domainii keenya barbaaduudhaa fi isa jalaa zeerootti qixxeessina. So akkasitti yeroo qixxeessitan sinii ishii jedhee siniin hin qixxaatu. Kana jechuun x the power of 3 plus 2x the whole square plus x qixxaata jettanii different from it jettu jenneera. Ishee kan akka common factory itti maal qabaa jettanii baaftu jechuudha. Common factory x qaba. So x duuba baastu. X hunda isaa keessa jira waan ta'eef asis jira. Common factory jechuun kan wal fakkaatu jechuudha. Keessatti kan naafu yeroon x firu jechuudha. Isa kana maal naaf kenna? X whole square naaf kenna. Plus inni kun immoo x yeroon yeroo maal naaf kenna? x2x naaf kenna. X yeroon yeroo isa kana maal naaf kenna? Tokko naaf kenna jechuudha. Dhumarratti plus 1 ta'a. This is different from 0 jenna. Again inni gidduun kun factorize ta'uu qaba. Yeroo factorize gootan baay'atee tokko kan naaf kennu hidhamee immoo lama kan naaf kennu jettu. Yaada keessan kan dhufu baay'atee tokko kan siniif kennu tokkoof tokko miti tokko baay'isu tokko sana siniif kennu. So x time jettanii x plus 1 fi x plus 1 ta'a. 1 fi 1 koo baay'atee maal naaf kenna waan ta'eedhaaf kunoo tokko naaf kenna ida'amee immoo lama naaf kenna waan ta'eef jechuudha. Different from what? 0 jedha. Then isaan kana gaa tokko tokkoon isaanii different from 0 jedha jechuudha. So yeroon jedhu x is different from 0 jedheera. Kunoo x koo different from 0 jedhee jira. Amma immoo koomaa jettu x plus 1 keessaan different from maalii ta'uu qaba? 0 ta'uu qaba. Koomaa jettu again ammas inni kun isuma jechuudha. Tokko isaanii fudhattan rakkina hin qabu. Garuu akkasiniif galuuf x plus 1 is different from 0 jedha jechuudha. Gama biraatiin ishee kana square gootan hin dandeessu tokko ishee fudhattanii. Kana istanii the whole square gootan hin dandeessu jechuudha. Gama biraatiin wal fakkaatu waan ta'eef wal fakkaatanii akkasitti barreessitu. So deebiin argadhee jiru tokko x is different from 0 kun salphatee jira dhumatee jira jechuudha. X is different from ishee kana maalan jedha negative 1 jedha. Negative 1
Ani isa kanas isuma anteedhaaf isuma kana kenna anteedhaaf tokkoon isaanii fudhatu iddoo kanatti immoo. So domeeniin keessan maal ta'a? Domeeniin ni qixxaata real number but different what? 0, negative 1 dha jechuudha. What about simplification? Itti aanee kan dhufuma maalidha? Simplification dha. Simplification irratti immoo kan siif kennamee jiru x whole square plus 1 all over warra factorize godhanne akkas godhanne x time goone x plus 1 the whole square qabna. As keessatti kan wal fakkaatu jira irra keessaa fi jala kan wal fakkaatu simplify gochuu kan dandeessan. Inni kun akkuma kanaatti ta'a. Kanarra simplify ta'uu hin danda'u kan factorize ta'uu hin danda'u. So wanti wal balleessu hin jiru jechuudha. Wanti wal balleessu hin jiru taanaan immoo maal gootu? Himuma sana deebistanii barreessituuf. Himuma sana deebistanii barreessituuf hin jiru. Gaaffii masiin gaafate sana deebistanii barreessituuf jechuudha. Gaaffii keenya immoo walitti deebistan isarra keessatti gubbaarratti barreessinee ta'a jechuudha. Ofii keessan barreessuu hin dandeessu sammuu. Kunoo isa kana ta'a jechuudha. Simplify ta'ee taa'eera. Dhimma isaa guddata, dhimma isaa barbaade ta'a. Kan wal balleessu hin jiru taanaan maal jettu? Simplified dha jettu jechuudha. So it is simplified. Inni kun simplified waan ta'eedhaaf bifuma kanaan deebistanii keessuufi jechuudha. Lammaffaarra kan kennameeru doomeenii barbaadii adda performii godhii jedha. Performii jechuun qooyyabi. Performii each of the following indicated operation jechuun operationii jechuun mallattoota qooyyabaawwan arfaniin kennameeruudhaan qooyyabidha. Gaaffii isiniif kennameeru gaaffii tokkodha. Jechuun gidduu isaaniitti mallattoolee adda adda ta'aniirutu jiru malee inni pilaasii maayineesii irraa immoo baay'isuu irraa immoo hir'isuu ta'e malee gaaffii tokko kennamee jira jechuudha. So seerotaatti fayyadamiitii perform godhe. Doomiin gochuudhaa fi ishee kana lamaan ishee zeerootti qixxeessitanii different from zero jettu jechuudha. So x plus 2 ko different from 0 fi x the whole square plus 6x plus 5 ko different from 0 jettanii hojjettu. Doomeenii jechuudha. Hunda isaafiyyuu akkasittiin hojjetama. Gama biraatiin isa kana ammoo ni diigdu. Isa moroo diigdan baay'atee 5 kan naaf kennu ida'ame immoo 6 kan naaf kennu jettu jechuudha. Baay'atee 5 saniif kennu 5 fi 1 qofadha. Jechuun 5 hirmaattota eenyuuf qaba? 5 mataasaa fi 1 mataasaa qaba. Kan irraa argachuu dandeessan immoo isa umaa kana silayyuu hirmaattota irraati waan ta'eedhaaf. So x plus 5 fi x plus meeqatti isiniif diigama? 1 isiniif diigama jechuudha. So different from 0 jettu. Kana takka different from 0 jettu takka ammoo different from 0 kan x plus 1 different from 0 jettu jechuudha. Kanaatiin hunduma isaanii fi doomeen isaanii kana ta'a jechuudha. Doomeen isaanii maal ta'a? Isheen kun negative 1 isiniif kenniti. Negative 5 qabna. Negative 1 qabna jechuudha. Real number but different from what? Negative 5, negative 2, negative 1 ta'a jechuudha. Warra kanarraatiin kan hafe real number ta'a jechuudha. Hunduma isaaniif iyyuu akkas ta'a. Inni baay'ee barbaachisaa fi inni ijoonii isa kamidha? Sadaffaa kanaa fi isa arfaffaa kanadha jechuudha. Inni sadaffaanii raashinaal ekspoorshinoota armaan gadii as paarshaal firaakshinitti jijjiiriitii barreessichuudha. Kana jechuun diikompoosiishinii jechuudha. Diikompoos gochuutti jira. Diikompoosiishinii immoo ruulota fayyadamaa turre sanatti fayyadamnee tokko tokko isaanii hojjenna. So let's do this together and follow me. Sadaffaa irratti kan naaf kenname isa kana fakkaata. So decompose goona jechuudha. Decompose gochuudhaafi always warra jalaa maal gochuu qabdu? Diiguu qabdu. So gama biraatiin yeroo diigamu irra keessa akkuma jirutti barreeffama 5x plus 4 isarra keessarraa gatiin qabaattan yoomiyyuu taanaan ishee kanama maalitti diigdu siin jedheera. X plus 2 fi x minus 2 tti diigdu. Takka plusii takka minusii gootu siin jedheera warra akkasii yeroo kamii taanaan. Therefore a fi b tti diigattu jechuudha. Qodama x waan ta'eef squarein qabdu waan ta'eedhaaf yeroo diigamu akkam taasisanitti fakkaate. This implies that it is jalqaba 5x plus 4 all over x is whole square minus 4 inko kunii fi kun wal qixa waan ta'eedhaaf kanaaf isa squarein fudhe ni qixxaata jedheetaniin a over all over x plus 2 kunoo x plus 2 fudheera gadiigaan jira lamatti isaan baasaan jira jechuudha plus jedheetaniin amma immoo b over x minus 2 isas fudheen jira jechuudha. Gatii a fi b barbaadetanii keessa buusa. Ishee immoo haawoo yoonaan jettani kan allisii himmisaniidhaan baay'istu. Warra siin jiran kana jechuudha. Barbaachisaa ta'e immoo mallattoo kiriskroosii keessanitti fayyadamtu. Tooftaalee isin fayyadamuu qabdan jedhee isinitti meeru keessaa.
Isheen jalaa kun lamaan ishee wal qixa waan taateedhaaf immoo ishee jalaa immoo isaa isiniin jedheera yeroon isin barsiisaa ture. Warri viidiyoo jalqabaan ilaalle immoo ammas isin agarsiisa waan ta'eedhaaf homa yaaddeena. Kanaafiyyuu mallattoo kiriskroosii keenyatti fayyadamnee amma solvi goonaa jechuudha. Viidiyoon kun namoota haaraas giddu galeeffata waan ta'eedhaaf 5x plus 4 ni qixxaataa jenna. A fi x minus 2 walitti hambaayisa. A time jedhetaniin x minus 2. X plus 2 fi b immoo walitti hambaayisa. Saar b walii jechuudha. Plus jedhetaniin so b time x plus 2 jedheen jira jechuudha. Amma gatii a fi b barbaaduun salphaadha. This implies jedhetaniin 5x plus 4 koo ni qixxaata. A koo as keessa yeroo raabsamtu maal naaf kenniti? Ax minus 2a naaf kenniti. Plus b koo as keessa yeroo raabsamu maal naaf kenna? bx plus 2b naaf kenna. Then warra x qaban walitti naanneessa warra as keessa jiranii jechuudha. This implies 5x plus 4 koo ni qixxaata. Ax plus jedhagaa isaan kun walitti naannoo jechuudha. Plus isaaniitiin dhufa. Plus bx minus 2a fi 2b immoo wal faana jiru jechuudha. Minus 2a plus 2b. Mallattoo wal qixaatiin asitti kan argamu kan x qabu eenyudha? 5dha. So 5 eenyutti qixxaata yoo naan jettanii a plus b tti qixxaata jechuudha. Isaan lamaantu immoo x qaban ta'eedhaaf. X kan qaban akkuma isasii isaan lamaan ta'eedhaaf. So a plus b jedha jechuudha. A plus b tti qixxaata. Koomaa jedhetaniin asiitti x kan hin qabne 4dha. Asii immoo kan hin qabne 2a plus 2b dha jechuudha. 4 ni qixxaata minus 2a plus 2b jettu. Kanammoo elimination method kan jedhamutti fayyadamneetu solve isaan goona. Elimination method yeroon keenya kutaa 9tti baratamuu sana yaadadha. So akka yaadachiisaattis isiniif ta'a asiitti solve yeroon godhu isiniif galaa deemaa jechuudha. Jalqaba isa kanan barreeffadhu. Yeroon barreeffadhu a plus b ni qixxaata 5 jedhaga. Bakka waliin jijjiirra rakkina hin qabu. 5 jedheetaniin amma warra kanan barreeffadha. Yeroon barreeffadhu minus 2a plus 2b ni qixxaata meeqan jedha jechuudha? 4 jedha. Kan wal fakkaatu hin jiru gaa isa keessaa fi isa jalaa keessaati jechuun AA BB kan ta'e hin jiru jechuudha. Kana lamaan fakkeenya kana ishee kanatti fakkeeffachuuf jecha maal gochuun qabaa? Isarra keessaa lamaan baay'isuun qabaa jechuudha. Kana waliin gachiisuudhaaf jecha isa jalaa kana isa irra keessaa kana maaliin baay'isuun qabaa? Lamaan baay'isuun qaba. Gama lamaan iyyuu lamaatiin baay'isaa jechuudha. Yeroo lamaatiin baay'isuu maal naaf kenna? Ishee kana asitti na hordoftu gaa. Lama baay'isuu a maal naaf kenna? 2a naaf kenna. 2a plus kun immoo maal naaf kenna? 2b naaf kenna. 2b jettu ni qixxaata. Kun immoo maal naaf kenna? 10 naaf kenna. 10 ta'a jechuudha. So ishee jala jirtu kana immoo kallattii himaan barreeffattu jechuudha. Gadi dabarsitanii kan baay'ate isarra keessaa qofa dhaan ta'edhaaf. Minus 2a plus 2b ni qixxaata 4 jettu jechuudha. So warra kana maal gochuutti jira? Gaa waliin salphisuutti jira. Maalan godhaa? Nan ida'aa jechuudha. Yeroon isaan ida'u 2a fi minus 2a yeroo walitti ida'aman 0 naaf kennu. Isheen baddee jirti jechuudha. Taargeetiin keenyis isadha. Xiyyeeffannaan keenyas ishee balleessuudhaan ta'edha. 2b fi 2b yeroo walitti ida'atan immoo maal siniif kennu? 4b siniif kennu. 10 fi 4 walitti ida'atan maal siniif kennu? 14 siniif kennu jechuudha. B keessan solvi godhachuudhaaf over 4 jettu jechuudha. B keessan amma maal ta'ee jira ree? So B keessan ni qixxaata 14 irraan 4 which is equal to 7 irraatiin 2 sasalphiseetanii 7 irraan 2 naaf kennan. Pireen immoo kana 2tiin 7 naaf kenna 2tiin 2 naaf kenna jechuudha. Kanan qaba. X kommoo solvi godhachuudhaaf equationii tokko isaatti fayyadama jechuudha. Equationii isa kanatti fayyadama yookiin isa kanatti fayyadama. Lamaan isaanii wal qixa siniif kennu jechuudha. A solvi godhachuudhaaf. Ishee lamatti yoo baay'isanis rakkina qabu ishee kanatti soo fayyadamtan. Sababiin isaas hundi isaanii tokko waan ta'eedhaaf jechuudha. Waan addaa siniif fidan qaban. So A plus B ni qixxaata 5tti fayyadama abbani. Gatii A argachuuf jecha.
A plus B ni qixxaataa 5 jedhaa jechuudha. B immoo meeqan argadhee amma solvi godhee 7/2 argadhe. Iddoo B maalan buusaree 7/2 buusa jechuudha. A plus 7/2 ni qixxaataa 5 ta'a. Kana immoo solvi gochuun salphaadha. A ni qixxaataa jedhee egaa ishee kana maaliitiin naannessaa negatiivaan naannessuuf 5 irraan tokkon jedha gara beekannoon tokko qabdi waan ta'eedhaaf. Hir'isuu meeqan jedhaa? Hir'isuu 7/2. Kana immoo akkamitti hojjennaa kan jedhu ni beektu ijoollonni firaakshinii qooyyamuunis nitti ni bu'u waan ta'eedhaaf. Isheen kuni 2 qabdi. LCM yookaan hirmaata hiramaa walii guddicha. 2 hiruu tokko meeqa isiniif kennaa? 2 2 baay'isuu 5 immoo meeqa? 10 jechuudha. 2 hiruu 2 meeqa? 1 1 1 baay'isuun 7 immoo meeqa? 7 jechuudha. 7 ta'a jechuudha deebiin isaa. So faayinaal aansariin keessan 7 hir'isuu 7 hir'isuu 10 hir'isuu 7 meeqaa? 3 3 irraatiin 2. Kun immoo gatii A eenyuuti? Gatii A'ti. Gatii A keessan kana qabdu jechuudha. Gatii A kanatti fayyadameen gatii B immoo isa gubbaatti fayyadametaniin yookaan 7/2 kootti fayyadametaniin haqee keessa bubbuusa. 3/2 7/2. Kunooti A fi B tti diignee turre miti A fi B tti diignee turre soorra kana balleessine. Gatii A koo 3/2 argadheen jira. So this is equal to jedhetaniin 3/2 all over x plus 2 plus 7/2 all over x minus 2 jedha jechuudha. B koo immoo 7/2 argadhe A koo kana argadhe. Kanaaf inni akkas godhee jechuudha. Ishee kana immoo yeroo salphiftanii keessan akkamittiin salphiftu 3/2 divided by meeqa jechuudha? X plus 2 all over 1 jechuudha. Gara beekannoo ishee kun immoo tokko qabdiif jalaatii waan ta'eef. So kana immoo yeroo qooyya baay'isuu keessatti akkamitti diigna? Isarra keessaa kanan isa kanaas akkasittiin hojjenna. Isa kanaas akkasittiin hojjenna. Equals jedhetaniin plus 7/2 divided by what? X minus 2 all over 1 dha jechuudha. Lamaan isaanii iyyuu akkasittiin hojjenna gaa. Kun immoo ni qixxaataa ishee kana ol naannessitu 1 over jettu kana immoo maatti jirtu baay'isutti jirtu jechuudha. So 3/2 time 1 over time itti jireera gaa kunoo hiruu koo jechuudha. Time itti jireera 1 over x plus 2 koo immoo naannesseera. Haaluma wal fakkaatuun isaan 7 jedhu kanas plus jedhetaniin 7/2 time tansas time itti jireera isa kana ishee kana immoo ol naannessaa jechuudha. So 1 over what? X minus 2 ta'a jechuudha. Yeroo baay'isutti jiru immoo isarra keessaa walitti baay'istu isa jala immoo walitti baay'istu haaluma wal fakkaatuun isarra keessaa isa jala walitti baay'isnaa jechuudha. Hence final answer keessan 3 baay'isuun tokko meeqa? 3 3 irraatiin 2 baay'isuu ishee kana walitti baay'istan 2 ta'a ida'uu 4 ta'a jechuudha. Lamni koo akka cuftuutti kana keessa raabsamti waan ta'eedhaaf 2 ta'a ida'uu 4 ida'uu 7 inni kun yeroo walitti baay'atu 7 ta'a irraatiin 2 ta'a hir'isuu 4 ta'a jechuudha. Yeroo partial fraction itti diigdan gaaffiin keessan maal taree deebiin xumuraasaa kunuunsa kana ta'a jechuudha. Sadaffaa biin kan naaf kenname immoo isa kanadha. Ammas haaluma wal fakkaatuun isa jala maalan godhaa factorize godhaa jechuudha. Factorize gochuudhaaf x plus 6 koo haaluma jiruun barreeffama all over jettu baay'atee 4 kan naaf kennu ida'ame immoo negatiiv 4 kan naaf kennu laaltu jechuudha. So baay'atee 4 kan naaf kennu minus 2 fi minus 2 ammoo ammas minus 2 minus 2 jechuudha. Minus 2 time minus 2 yoo baay'ate 4 naaf kenna. Ida'ame negatiiv 4 naaf kenna. Kanatti diigadheen jira jechuudha. Isa kam? Isarraa isa jala jiru kana. Kana immoo maalittan diiga jechuudha. Isa kana maalan godha jechuudha. Squaring godha. Maaliif square goota? Ala adda adda baastanii akka isaan ilaalle isaan kana. Square ta'amu hin ta'u jettanii adda baasuu qabdu. Solution kun akkamitti barreeffamti gama biraatiin x plus 6 all over x minus 2 the whole square ta'a. Kun wal fakkaataa waan ta'eedhaaf. Please ammas irra deebiin siniin jedhaa warra wal fakkaatan akkasitti barreeffadha. Wal fakkaatamuu wal hin fakkaatu jettanii addan baaftan taanaan gudii keessan. Amma gama biraatiin ijoollonni keenya kana maal godhanii barreeffatu yeroo dogoggoran jechuudha. A over x minus 2 plus b over x minus 2 jedhu. This is wrong. Hin danda'amu. Maaliif hin danda'amu yoonaan jettanii
kunoo isheen kun lamaan ishee wal fakkaatteerti. Wal fakkaachuu hin qabu. B jettu taanaan A jettu taanaan wal fakkaachuu hin qabu. Never. Wal fakkaatennaan hin ta'u. So square gootu walitti ishee maktuu jechuudha. Walitti erga maktaniin booda ittiin hojjetattu. So isa kana akkam godheen isinii barreessaree. A over jedha akka waliin fakkaanne yoo barbaadan. X minus 2 the power of 1 hin jedha. Plus B over hin jedha. X minus 2 ammoo isa kana guutummaa isaa the whole square. Asii 1 asii 2 jechaa dabalaa deemaa jechuudha. Warroonni viidiyoo jalqaban isinii hojjedhe decomposition of partial fraction refer godha irra deebi'aatti refer godha. Baay'isaa kana isin barsiisaa kan ture nan yaadadha. Kitaabni keessaniyyuu lafa isiniif kaayyoo step isaa isinitti agarsiisu jechuudha. Amma gahaan isaan kana LCM isaanii isa kamiyyoo naan jettanii iddoo warra kanaatti immoo isaa paawarii guddaa qabu fudhattu. Paawariin guddaan qabu isa waan ta'eef so x plus 6 all over x minus 2 the whole square gama biraatiin kunoo isa kanaan ture irra keessa irratti kanan isinii barreesse. Isa faana wal qixadha. Ni qixxaataa jettu. Ni qixxaataa jettu. Ishee kanaaf maalan godhaa x minus 2 the whole square akka LCM ittiin fudhee jechuun akka hirmaata hiramaa walii guddicha isa jedhamu. Haawaaxaa haawaagaa jedheen baradheen fakkaatan yeroon kutaa jaaju. So ishee kana mooroon kanaaf firuu mee kanaaf geessisuma kana naaf geessi jechuun irraatii kun tokkorraa gattii jechuudha. Tokkorraa gatteetu isheen tokkooftii jechuudha. So A time jedheetanii isa immoo eetti yeroon baay'isu x minus 2 tan baay'isa jechuudha. Ishee kanaaf kana moora walii hiru immoo tokko taati so B qofaa isaan barreessa jechuudha. Plus B time 1 yoo jennes rakkina hin qabu. Sababiin isaas 1 ga'a miti kana lamaa yeroo walii firtan isaan 1 waliin ga'u jechuudha. 1 time B immoo akkasitti barreessina. Amma isheen jalaa lamaan wal fakkaattee jirti waan ta'eedhaaf warra keessaa lamaan qofaan fudhaa jechuudha. Warra keessaa qofaan fudhaa jechuudha. This implies jedhetaniin x plus 16 kooni qixxaataa yoos A x minus 2 plus B time 1 ta'a jechuudha. Solve gootu. This implies jedhetaniin x plus 16 kooni qixxaataa A kos keessa raabsa x minus 2A plus B. This implies anasiitii x qabu anasiitii x qabu waanidha. Gara beekannoodhaan waanii qabda jechuudha. Asii immoo A qofaadha. So waan inni qixxaataa eettan qixxeessa koomaa jedhetaniin 16 koomoo eenyutti qixxaata jechuudha. Minus 2A plus B tti qixxaata. So 6 is equals to minus 2A plus B. Asiitii eekoo waan ergadheen jira waan solve godhu hin qabu. Kana xumuradheen jira jechuudha gama biraatiin waan. Then this implies 6 is equals to minus 2A jedhamti. A meeqa argadheen jira waan ergadheen jira. Iddoo A waan hin buusaa jechuudha. So 1 plus B amma B solve godhattu jechuudha. 6 plus 2 jedhe. Minus 2 time 1 2 siniif kennaa roos naanna'u immoo kunoo positive 2tiin naanna'a. Which is equals to B koon margadheen jira jechuudha. Finally B koon qixxaate meeqadha? Isheen kun immoo 8 taati. 8. A waan hin qaba B 8 hin qaba. Isaan kana geessitanii iddoon diddiigee keessan buusa. Sirratti kan kenname immoo isa kana fakkaata. Kanas isa jala jiru maal gootu? Factorize gootu jechuudha. Kanaan qixxaata 6x plus 5 all over factor 0 godhu x whole square duubattan baasaa jechuudha. Kun common factor qaba waan ta'eef x the whole square godhetaniin x the whole square isa kana biroo kennamu hiramu maals naaf kenna x the whole square kenna x the whole square fi x the whole square walitti baay'ate kana kenna waan ta'eef plus maalan jedha 4 jedha jechuudha. Sababiin isaas x the whole square divided by x the whole square maal naaf kenna 4 kun isa kana qaba qobaatti naaf isa naaf kenna waan ta'eef jechuudha. Itti cufadheetanii hin jira. Inni kunoo factorize ta'uu danda'a waan jettan plus waan ta'eef ta'uu hin danda'u. Sababiin isaas x whole square plus 4 ni qixxaata 0 tan goe negative ana sufa negative ni radikaala jalaan ba'u isa kana radikaala yeroo gootan jechuudha. So kanaafiyyuu inni suni ta'uu hin danda'u kan maana fa'i. Kanaan erga fee gara partial fractionitti diiguutti hin jira. Kun square qaba. Isa square qabu immoo ax jettanii jalqabdu jechuudha.
So 6x plus 5 all over x the power of 4 plus 4x is the whole square in niqixxaata kunii fi kun wal qixaanteedhaaf rakkina hin qabu kanaa barreeffadeen jira niqixxaata jedheetaniin ax plus b jedhe kunoo isa kana qofaaf maaliif akkas jettee onaan jettan square qaba kan square qabu immoo ax plus b jettanii dirqama barreessitu all over jettanii x whole square jettu diigaan jira isaan kana lamaan adda adda isaan baasaan jira jechuudha plus jedheetaniin again cx plus d jedhama immoo maaf jettee onaan jettan square qaba kan square qabu dirqamayyuu maal gochuu qabdu kan x qabuu fi biratti immoo constantii kan qabu barreessuu qabdu sin jedhee waan ta'eef then x whole square plus 4 immoo jalatti naa barraa jechuudha gatii a barbaada b barbaada c d barbaada jechuudha isaaniin barbaadetanii iddoo isaanii lakkoofsan bubbuusa kan ammoo qooyyabuu barneerra mitiire qooyyoo barannee jira waan ta'eef criss cross gootanii kanattis fayyadamuu dandeessu barbaadan bal'isii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha 6x plus 5 all over x the whole square niqixxaataan jedha ax plus b kuni isa kanatti cross taati jechuudha gama biraatiin akkas goona x the whole square time x plus 4 yeroo isaan kun guutummaan isaanii yeroo inni kun guutummaan isaa isa kanaaf firamu maal isiniif kennaa waan jettan x plus 4 isiniif ga'a so ax plus b time jedha x the whole square plus 4 faana wal qixaa jechuudha ammoo plus jedheetaniin x the whole square fi isaan kana walitti baay'isuun ni danda'ama barbaade immoo guutummaa warra jala jiran kana kanaaf yeroon hafu ishee kana qofaan naaf isheen immoo itti baay'atti kunoo kanatti baay'atti jechuudha so plus jedheetaniin plus x the whole square times cx plus dr jechuudha akkasittiin warra kana xumura isheen jalaa kun lamaan wal qixaan taateedhaa fi warra keessaa qofan fudhaasiniin jedheera 6x plus 5 inni qixxaata ax plus b time x the whole square plus 4 okay the whole square plus 4 plus x the whole square time cx plus d qofa jechuudha warra wal keessa raabsanii isa boodan xumurra 6x plus 5 inni qixxaataa yoos ax kana lamaan ishee keessa raabsamti yeroo keessa raabsamtu ax the power of 3 taati sababni isaa isheen kun yeroo isatti baay'attu plus ax 4ax jenna jechuudha isaan immoo yeroo walitti baay'atu kanama immoo b dabaree isaas keessa raabsama maal naaf kennaa b x the whole square ta'a time 4 immoo maal naaf kennaa plus 4b naaf kenna jechuudha 4b ammoo x square kana keessa raabsamu yeroo keessa raabsamu plus x the power of 3 naaf kenna sababni isaas x square time x maal naaf kenna sanaaf kenna anteedhaaf plus dx the whole square x square time d sanaaf kenna jechuudha amma xumurree jira kolleektii gochuurraan kanaaf then 6x plus 5 ni qixxaataa jenna ax the power of 3 kan qabu barbaada asiitii kunoo isa kanadha isaan alamman biraan hin jiru waan ta'eef isaan barreessaa jechuudha plus cx the power of 3 4ax x kan qabu barbaadu jechuudha plus jettanii 4ax x kan qabdu kan biraan eenyutu jira hin jiru qooma ishee teessee jechuudha isheen kun kunoo asitti qooma ishee barreessee hin jiru taanaan akkasuma ta'a waan ta'eef plus bx the whole square kan qabu barbaadu jechuudha asitti kunoo dx the whole square jira isan barreessa plus dx the whole square katee yaada inni qabattu yaada umarratti kan fummisa kamidha 4b jechuudha plus 4b naaf kennaa jechuudha isheen kun haala kamiin barreeffamtii isa jiruudhaa fi ambaa x the power of 3 qabus keessa jiru jechuudha jechuun gama sirraatiin hin jiru so 0 x the power of 3 kan jiru dudduuba sarraatiin hafeera jechuudha duubota warra kanaatiin hafeera duuba isaaniitiin amma x the power of 3 plus 0 x the whole square ammas duuba isaatiin hafeera jechuudha hin jiru hin qabu hin jiran waan ta'eef plus jettu bakka amma x the power of 1 jira gaa 6 x the power of 1 kunoo 3 2 1
argitanii tartiibaanii barreeffamuu plus 5x the power of 0 dha jechuudha. Kun gama biraatiin haala kanaan barreeffamuu danda'a. Isiniif galee zeen as keessa warra jiran faana walitti qixxeessuuf jechadha. Warra kam keessa jiran warra kana keessa jiran faana walitti qixxeessuuf jecha akkasitti barreeffama jechuudha. Kunoo inni kun immoo akkuma jiruun gad dhufee barreeffama jechuudha. Warri mallattoo wal qixxaachitti jiran immoo x the power of 3 plus cx the power of 3 plus 4a x plus bx the whole square plus dx the whole square plus 4b jechuudha. 0 fi a plus c wal qixxaadha. Maaliif the power of 3 the power of 3 waan qabaniif jechuudha. 0 ni qixxaata a plus c faana wal qixxaadha. Abbaatu kan qabu immoo asii immoo 0 dhamtiire. Tu kan qabu asii isa kana asii immoo b square plus d square dha jechuudha. So 0 ni qixxaata b plus d dha jechuudha. Konstaantii kan qabudha yookaan immoo x kan qabu asiitii 6 dha. 6 asiitii immoo kan qabu 4a dha jechuudha. X biraa hambistu. So 6 ni qixxaata 4a godheen jira. Umarratti immoo abbaa the power of 0 kan qabu jechuun 5 jechuudha. 5 qobaama ishee kan jirtu. Asiitii immoo konstaantii kan taate eenyudha 4b dha jechuudha. 4b jenna jechuudha. So 5 is equals to 4b qabna. A fi b keenya sumaatii solve godhachuu ni dandeenya. B ko solve roon godhadhu over 4 hin jedha. So b meeqa argadhee 4 wal balleessee jira. 4 koo ni qixxaata. This implies b koo ni qixxaata. 5 irraa 4 argadheen jira jechuudha. 5 irraa 4 qaba. Amma immoo a koo kunoo abbaa xiqqoo taatee jirti aanteedhaaf. A koo immoo meeqa argadhaa over 4 hin jedha kan ishees over 4 hin jedha. So a koo meeqa argadheen jira 6 over 4 jechuun 3 irraan 2 taati isa salphattee jechuudha. A koo kan argadheen jira jechuudha. A b argadheen jira. Equationiin ni jalqabarra jiru immoo 0 ni qixxaatti a plus c jetti mitire. 0 ni qixxaatti a plus c kana kun iddoo kanatti barreeffadheen jira. A koo meeqa argadheen jira 1 over 3 over 2 argadheen jira. 0 ni qixxaata 3 over 2 plus c ta'a jechuudha. So c keessan immoo solve godhattu jechuudha asirratti. C keessan solve yeroo taatu 3 over 2 minus in as dandofti. So c ni qixxaata minus 3 over 2. Kanaaf eenyu qofaadha? D qofaa tafe. D fi immoo kun as keessaatti solve godhaa jechuudha. Meeqan qabaa? Kan saa eessatti na hordoftu siinan jedhaa siniinan jedhaa gadi buuseetaniin kun iddoo kanatti na hordoftu jechuudha. 0 is equals to b plus 0 is equals to b plus d dha. B meeqan qaba? B 5 over 4 qaba jechuudha. So iddoo isaa 5 over 4 buufadha. Z is equal to 5 over 4 plus d ta'a. So d qofaatti hambifachuuf jecha isheen kun negatiivaan as naannofti. Yeroo as naannoftu d koo ni qixxaatti umarratti negatiiv 5 over 4 qabaa jechuudha. Over 4 hunda isaanii erganna jirra gaama kunoo warreen mallattoo walqixaa jala kakkaa'ee isin jiru c's qaba d's qaba a fi b immoo jalqaban argadha jechuudha. Warra kana eessa keessa bubbuusaa gubbaa geessitanii keessa bubbuusa kanumadha partial fraction inuma biraa miti. Kam keessan buusaa kunoo warra jalqaba a plus b kunoo warra jalqaba bubbuufadha jechuudha. Iddootti bubbuufadhee jiru sanaan keessan bubbuusa warra jalaa kun baduu ni danda'u yeroos. A 3 over 2 keessa buufanna b 5 over 4. A ni qixxaata a ishee kana 3 over 2 x in bira jira plus 5 over 4 all over x whole square immoo jira kunoo isa kana jechuudha. X whole square plus c meeqa argadheen ture c koo negative 3 over 2 fi d koo immoo negative 4 over 5 negative dha lamaan isaanii jechuudha. Negative c koo jechuudha 3 over 2
x qabdi plus yoo isni immoo minus yoo jennee hin dandeenya. Sababni isaas minus dhaan ta'e minus 5 over 4 argadheen jira. All over x whole square plus 4 immoo akkuma jirutti barreessitu jechuudha. Warra keessa jiran kana qooyyabdu kanaaf xumuramee jira. Isaaniin qooyyabna. Kana yeroo qooyyabdan maal isiniif kennaa? 4 akkuma jirutti barreeffamee jechuudha. 4 keessa ni barreeffama. So 4 akka common factor itti hojjechiis bahuu danda'an. Irra keessa kun immoo 6 isiniif ta'a jechuudha. 1 over 4 kuusan baafadha jechuudha. So 6x plus 5 immoo nan qaba jechuudha. All over x the whole square nan qaba plus jedheetaniin kan ishee kana immoo minusdhaan achiisan baasa. Sababni isaa lamaan isaanii minus qabu waan ta'eef jechuudha. Qooyyabuu kana ofii keessan teessanii kan qooyyabuu dandeessanidha. Minus jedheetaniin 1 over 4 nan qaba kan isaasi 6x plus 5 immoo nan qaba. All over jedheetaniin x the whole square plus 4 dha jechuudha. 1 over 4 koo kanatti baay'atti kanattis baay'atti. So deebiin xumuraa keessaa maal fakkaata? is equals to jedheetaniin 6x plus 5 all over 4x the whole square plus 6x plus otoo hin taane minus isheen gidduu jirtu. Minus 6x plus 5 all over what? 4 as keessa yeroo raabsamtu maal isiniif kenniti? 4x the whole square plus 16 isiniif kenniti jechuudha. This is the final answer. Sadaffaa diirratti kan nuuf kenname isa kanadha. This is interesting question. Challenge isin godha. Buutanii baaltu. Baay'ee salphaa fakkaata garuu baay'ee cimaadha. Sababni isaas isheen kunii factorize ta'uu ni danda'a garuu karaa isin barbaadanii isa factorize ta'uu danda'u miti. Kana jechuun baay'atee 6 kan isiniif kennu idaame immoo 8 kan isiniif kennu hin jiru jechuudha. Kana amma maaltti fayyadamtu? Quadratic formulaatti fayyadamtu. Quadratic formula namisa kamidha? Kun ax the whole square plus bx plus c barreeffamee jira yoo ta'e. Minus b plus or minus under radical jalatti b the whole square minus 4ac all over 2a tti fayyadamtu jechuudha. A keessa meeqa qabdu isaanii babbaafannu. A keessa ni qixxaatti kunoo gara beekannoon tokko 1 b keessa ni qixxaata meeqa kunoo 8 8 fi c keessa ni qixxaatti meeqa 6 qabdu jechuudha. Warra kanatti fayyadamtaniitu isa kana factorize godhu. Hawasa jedhu again follow me. Minus b jennee ture minus b keenya 8 jennerra plus or minus under radical jalatti b the whole square 8 square yeroo gootan 64 hir'isuu 4 m keessan tokko c keessan meeqa 6 jennerra jechuudha. Warra kana walitti baay'istu all over 2a isa jedhuudhaaf 2 time 1 dha jechuudha. n keessa 1 waan ta'eef kun as jiru warra babbaafannee kaane. Isaan kana immoo minus 8 plus or minus under radical jalatti 64 hir'isuu ishee kana walitti baay'isna meeqa 24 all over what 2 taati jechuudha. 2 10ti. This implies settu minus 8 plus or minus under radical jalatti 64 hir'isuu 24 meeqa 40 14 all over meeqa 2 40 immoo radical jalaa bu'uu hin danda'u. So iddoo kanatti rakkata jechuudha barataan keenya. Ishee kana immoo bifa x fi x minus fi x plus itti akkamitti jiru danda'a isa jedhamudha jechuudha. Amma kan inni argatee jiru factorize godhee barataan keenya maal argatee jira jechuudha. Minus 8 divided by 2 minus 4 plus or minus under radical jalatti 40 keenya immoo kamiif kamitti diigamuu danda'a jenna jechuudha. 40 keenyi 4 baay'isuu kan itti diigamuu danda'a. So 2 under radical jalatti immoo 10 all over 2 qaba jechuudha. 2 fi 2 keenya wal salphiftee siiti immoo. Wal salphiftuu raadikaala meeqa qaba jechuudha. Barataan keenya raadikaala 10 bichaa qaba. This implies minus 4 plus or minus raadikaala 10 qaba jechuudha. Isiniif galee kanadha. Ishee kan akkamittiin gara kanaatti naannessitee kanaan jettan 40 jechuun akkamitti barreeffama? Raadikaala jalatti 4 baay'isuu 10 miti. 4 keessan immoo meeqaan ba'a? Kun lamaan duubatti ba'a. 10 keessan immoo raadikaala jalatti hafee jechuudha. Akkasittiin isa baase.
Raadikaala 8 immoo 2 yeroon hiru kunoo 4 ga'a. Kana jechuudha. Faayinaaliin isaa kunoo isa kana ta'ee jira. Isa kana immoo lamatti yeroo qoonnu -4 pilaas hin jedhe. Pilaasii isarra keessaa fudhe raadikaal 10 fi raadikaal 10 fi -4 ammoo maayinasii isaa ishee jala jirtu jechuudha. Maayinus raadikaal 10 qabdu jechuudha. Gara x fi y yeroo jirtan immoo gara x y yeroo jirtan isheen kun maalii qabdi gara beekannoo aanii yookaan common factory maayinasii qabdi. Ishee kana common factory maayinasii qabdi yookaan maayinus 1 qabdi jechuudha. Maayinasii duubatti baaseetaniin 4 godha. Sababiin isaas maayinus time 4 maal naaf kenna? Kunoo maayinus 4 naaf kenna. Ammoo maayinasiin jedhe. Maayinasiin jedhe kunoo isiniif galee. Maayinasii yeroo hin jedhu kunoo maayinus time maayinus maal naaf kenna waan ta'eef poozitiivii naaf kenna waan ta'eedhaaf. Raadikaal 10 jettu jechuudha. Inni jalqaba akka itti barreeffaman. Isa kanaas maayinasii qaba. Maayinasii duubatti yeroo baastan maayinus gootanii 4 gootanii cuftuu keessatti isa kana ammoo pilaasiin godha qooda isaa. Plus under radical of 10 isiniif kennaa jechuudha. X minus isa kana maal isiniif kennaa? Plus isiniif time 3 x plus jettuu jechuudha. X plus gootanii 4 minus under radical of 10 qabdu. Gootanii akkasitti cuftu. Kabraa immoo isa kana. Isa immoo maal gootu ture? X minus time minus m3 ansaas plusii ta'a jechuudha. Kuma isa kana plusii arganne plusii ta'a. Plus gootanii 4 plus what? 4 plus under radical of 10. Kunoo kanatti diigamee jira. Inni kun inni kun warra godaatti nuuf diigamee jira jechuudha. So finnee asitti barreeffanna. Goonee isa godaa ol finnee yeroo barreeffannu x plusii fi again x plusidha lamaan isayyuu 4 minus 4 plusidha. X the whole square plus x plus 2 all over x plus 4 minus under radical of 10 time godhattu x plus 4 isheen kun plus minus turre ammoo plus taate jechuudha. Plus gootanii radical of 10 itti diigama jechuudha. Inni itti marameeru kun lamaan isaanii wal qixa. Akka kanaatti diigtu. How do we factorize? Again obsessiin barbaada. So try to follow me. Maybe yoo asitti isin fayyaduu baate yoo kilaasitti isin fayyaduu baate mooraatti kun waan akkasii isiniif fidu. Qormaata irratti mooraatti yookaan yuunivarsiitii kan dhufu waan akkasiitii jechuudha. Yoo bartan immoo isin fayyada. Amma eebbiitti diiggachuu malee hin dhabne jechuudha. So isa kana eebbiitti yeroo diiggadhu inni irra keessaa akkuma jirutti ta'ee overiin jedha. Ishee kana maalan godhachuudha? X plus 4 minus under radical of 10 jedha. Plus b jedheen all over jedheen immoo isa kana barreessaa jechuudha. X plus 4 plus the radical of 10. Then criss cross equatti fayyadamaa jechuudha. Isarra keessaa ammoo kunoo x whole square akka qabdanitti indagatina kunoo mallattoo wal qixxee gaditti kan deeman warra kanadha. Isaan jiru spaceif jedhetanii akkasitti isinii barreessan jira malee jechuudha. Kun immoo ni qixxaatti eenkoo isheen kun kanatti baay'atti biinkoo immoo kanatti baay'atti jechuudha. Yeroon walitti baay'isu a time what x plus cuftu banadhe 4 plus under radical of 10 qaba. Pilaas hin jedhe b fi isa kana immoo walitti baay'isa jechuudha. Isheen kun salphaadha. Factorize gootan jennaan salphaadha. B time x plus 4 itti cuftu banadhe minus radical of 10 dha jechuudha. Godhee itti cufadhee nan qaba. All over jettanii immoo warra kam lamaan jechuudha. Ala criss cross gootanii jala ishee jala immoo maal gootu? X plus gootanii 4 minus under radical of 10 itti cufattu si'a lamatti cuftu ammas bantanii x plus gootanii cuftu 4 plusidha ammoo isheen kun minus taatti akka plusidha jechuudha. Plus radical of 10 goona. So x the whole square plus x plus 2 keenya isa irra keessaatti qixxaata jechuudha. Inni jalaa kunii fi irra keessaatti immoo eenyu kunoo asirraan wallattoo wal qixaa gaditti deemte warreen jedhee isheen kun lamaan wal qixadha jechuudha. So ishee jalamaan dhiiseera. Kanaafi san gubbaatti mare ni dhiifamaa jechuudha.
So this is equals to jedhetanii warra keessaa qofa barreeffadha jechuudha. Warra kan barreeffadha kunoo warra kanan barreeffadha. Which is a time gootanii x plus gootanii cuftu banattu hash plus 4 plus under radical of 10 godhattu plus jettanii b gootanii immoo isa kana minus isaan barreessitu jechuudha. B'n immoo yeroo keessa raabsamu akkam taaree b guutummaa isaas keessa raabsaa jechuudha. So bx plus 4b minus b under radical of 10 naaf kennaa jechuudha. Kana booda warra wal fakkaatan walitti naannessa. Kana jechuun warra x qaban iddoo tokkotti warra hin qabne immoo iddoo tokkotti jechuudha. X the whole square plus x plus 2 ni qixxaata. X plus bx fi ax walitti fideen jira x waan qabaniif. Plus 4a plus 4b immoo isaan immoo konstaantii waan ta'aniidhaaf isaan immoo walitti naannessaa jechuudha. 4b minus jedha. Minus a under radical of plus a under radical of 10 itti aansee immoo minus b under radical of 10 amma wal qixxeessuu qofadha jechuudha. Iskuweeriin qabu mallattoo wal qixxaatiin achitti hin jiru. Kana jechuun kan asittiin iskuweerii qabu hin jiru jechuudha. Kanaaf kan isaa bira dabarra. Kanii waanii qabu jechuun x kan qabu a plus b'dha jechuudha. So isheen kun gara beekannoo tokkodha. Waan inni qixxaa ta'eetaniin a plus b jedhaa jechuudha. Tuun koomboonyutti qixxeedha. Kan x hin qabne guutummaa isaanii barreessa. Kan x hin qabne eenyuudha? Tuun ni qixxaatettanii 4a hin qabu plus 4b hin qabu plus a under radical of 10 hin qabu minus b under radical of 10 hin qabu jechuudha. Warra kanadha. So isaan kana substitution itti fayyadamanii solve godha. Elimination hin danda'amu waan ta'eedhaaf. Substitution method itti fayyadamnee kana solve godha. Mee b keessaan isa jalqabaa jiru kanarraatii solve godha. Yeroo b keessan kanarraa solve godhattan b'n keessan ni qixxaata maal ta'a? 1 minus a isiniif kenna. A keessan negatiivaatiin yeroo achi keessatti naannessitan jechuudha. So b'n keessan kana qabdu. Iddoo b kamiyyuu maalan buusaree 1 minus a hin buusaa jechuudha. Substitution isa lammataa keessa. Jayanna hordofaa. Tuun ni qixxaataa 4a jedhaa plus 4b immoo maal buusaan siniin jedhaa 1 minus a buusaa siniin jedheera. So iddoo b 1 minus a hin buusa. 1 minus a plus under radical 10 of a jedheetaniin jira. Minus iddoo b again maalan buusaa? Iddoo b kamiyyuu 1 minus a hin buusaa jechuudha. So 1 minus a time under radical of 10 qaba jechuudha. Ishee kana solving godha. Hundi isaa a ta'ee jira waan ta'eedhaaf amma kana booda kun a dha. Asiis a dha. A dha hin dhibu jechuudha. Kana booda solve gochuun isaa isin hin dhibu. Tuun ni qixxaatti 4a plus 4 as keessa raabsa. Yeroo achi keessa raabsu 4 minus 4a naaf taati jechuudha. A time under radical of 10 hin qaba. Plus jedheetaniin a under radical of 10 nan qaba. Minus hin jedha. Ishee ammoo as keessa raabsa. As keessa raabsu maal naaf kenniti? Radical of 10 immoo minus time minus maal siniif kenna? Positive siniif kenna. Positive under radical of 10 a qabnaa jechuudha. Tuun ni qixxaatti 4a minus 4a jedheen jira. 4a fi 4a koo walitti fideetanii jira jechuudha. Plus hin jedhee a under radical of 10 ammas a qaba waan ta'eedhaaf isa kana jechuudha. Again isa kanas jechuudha plus a jenna ishee kan akka wal jijjiirsine rakkina qabu ishee jalqaba kun rakkina qabu a under radical of 10 qabnaa jechuudha. Isin biratti kan naaftu kun plus 4 minus under radical of 10. 4a fi 4a yeroo wal raadhatu 0 naaf kennee jira. So 2 ni qixxaata jedheetaniini. Isaan kun lamaan immoo walitti hidhaman maal naaf kennu?
2 gootanii A gootanii under radical of 10 naaf kennu. Plus 4 minus under radical of 10 kommoo jiru jechuudha. Isaan kana lamaan immoo asan naannessa. Sababiin isaas A qofaatti hambifadhu dandeema jechuudha. Taargetiin koo kana dhaan taateef. Inuma irratti malee wanti ta'eeru tokko hin jiru. Then 2 minus 4 plus under radical of 10 jedhe. Kuni maayinesiitiin naannofti. Isheen kuni isheen kuni maayinesiitiin naannofti. Kun immoo pilaasiitiin naannofti jechuudha. Sababiin isaas maayinasii qaba waan ta'eedhaaf is equals to 2A under radical of 10 dha jechuudha. Ishee kana lamaa yeroo wal daraaristanii minus 2 isiniif kenniti plus under radical of 10 ni qixxaata 2A under radical of 10. Ishee kana kophaatti hambifachuuf jecha maaliif handira jechuudha? 2 under radical 10 fanniraa jechuudha. Sababiin isaa isaan kun lamaan kanaatiin wal gatu waan ta'eedhaaf. Over jedheetaniin again iddoo kanatti 2 under radical of 10 qaba jechuudha. Komee argadheen jira yoos ni qixxaatti qofaa tafee jirti waan ta'eef jechuudha siiti. Minus 2 plus under radical of 10 all over 2 under radical of 10 qabdu jechuudha. Kana maal salphaan akkamitti barreessuu hin danda'a jettu. Koo ni qixxaata. Ni qixxaata. Minus 2 all over 2 under radical of 10 10 plus under radical of 10 over 2 under radical of 10. Under radical of 10 kuni lamatti hiramaa jechuudha. Yeroo itti lamatti hiramoo takka as kana jala galaa takka immoo kana jala gala. Then koo ni qixxaatti finally lamaa fi lama wal balleessitee asirraatii negatiiv waan naftitti negatiiv waan over under radical 10 jettu jechuudha. Under radical of 10 plus asimo radical 10 fi radical 10 wal balleessanii 1 over 2 naafee jira. So 1 over 2 kana ta'a jechuudha. Deebiinsa kana isiniif kenna. Keessan qofti kanadha jechuudha. B'n keessanoo keessan kan argattanii jirtu. B keessan immoo maal jennee turree? Where is it found? B immoo 1 minus A jennee turre. B keenya maal jennee turre? 1 minus A jennee turre. So B solve yeroo goonu B ni qixxaata 1 minus A jenneerraa A keenya immoo meeqa arganne? Minus 1 all over under radical 10 plus 1 over radical 2. Cuftuu keessan banattu. Minus 1 over radical 10 plus 1 over 2 ta'a jechuudha. B'n keenya ni qixxaatti 1 minus time minus maal isiniif kenna plus ta'a plus jettu 1 over radical 10 minus jenna. Minus time positive maal isiniif kenna minus jenna. Minus jenne 1 over 2 ta'a waan ta'eedhaaf. Then B'n keenya maal ta'a? Isheen kun gara beekannoon tokko qabdi. So B'n keenya maal ta'a? 2 time under radical of 10 all over jettanii ishee kana yeroo kanaaf hirtan maal isiniif kenniti? Under radical of 2 kana biroortan isuma ta'a. Yeroo itti baay'istan tokkotti baay'istan immoo 2 under radical of 10 qabdu jechuudha. Plus jettu yeroo isa kana kanaaf hirtan meeqa isiniif kenna? 2 isiniif kenna. 2 keessan immoo waan itti yeroo baay'istan maal isiniif ta'a? 2 isiniif ta'a jechuudha. Yeroo isa kana immoo kanaaf hirtan meeqa isiniif kenna? Under radical of 10 isiniif kenna jechuudha. Under radical of 10 keessan eenyutti baay'istu? Minus 1 itti baay'istu. So under radical of 10 qabna jechuudha. Final answering keessan kan B immoo isa kana isiniif kenna jechuudha. Isa kam ta'a? Lakkoofsi isaa baay'atu iyyuu kunoo kana qabdu. A keessan isa kanaa fi B keessan kunoo isanitti maree kanatti fayyadamtanii haxanii isa gubbaa keessa buuftu jechuudha. A keenya wal finnee barreeffanne A ni qixxaatti negative 1 over under radical of 10 plus meeqa qabna? 1 over
2 qabna jechuudha. Warra kana lamaan fuunee gubbaa keessa buufna. Isaan immoo isa jiru kun as keessaa jechuudha. A keenya maal jennaree? A'n keenya ni qixxaatti -1/10 plus 1/2 all over jenna kunaan A qofaati. X plus _4 minus jennee _10 na plus jennee B keenya meeqa argannee turre? B keenya immoo _2 _10 plus 2 isa kana barreessina jechuudha. Kan ammoo gara tokkotti naannefanna. Akkamitti barreessinaa onaan jettanii z equals to ishee irra keessaa kun A keenya jennee turre mitiire _10 minus 2/2 time _10 isiniif kenna inni kun inni irra keessa jiru kun warra isin ofii keessa hin qo'addan jechuudha. All over jettuu x plus 4 minus _10 immoo ni qabna. Plus jennee kan B keenya immoo kan goone barreessina. 2 _10 minus 2 plus _10 all over 2 _10 ni qabna jennee all over ishee kana immoo x plus gootanii 4 plus _10 jechuudha. Final answeriin keessan akkam taasinitti fakkaate isheen _10 keessan kun iddoo kanatti baay'atti dhuftee jechuudha. Yeroo baay'attu _10 minus 2 all over gootanii 2 gootanii _10 cuftuu keessan banattu kan isa kanaaf jechuudha. Cuftuu keessa yeroo banattan x plus gootanii 4 minus _10 qabdu jechuudha. Pilaasiin gidduu isaanii jira. Kan isaanis kunoo 2 keessan yeroo garasitti naannessitan 2 gootanii _10 plus 2 minus _10 all over ta'e 2 gootanii _10 time meeqa x plus 4 plus _10 dha jechuudha. Then finally akkamitti barreessinaa z equals to jettanii _10 minus 2 all over 2 _10 x plus gootanii 4 minus _10 gootanii itti cuftuu isa kana yeroo lamatti cuftanii plus jettuu irra keessa jiru 2 _10 plus 2 minus _10 all over t godhattanii _10 x plus 4 plus _10 ta'a jechuudha. This is the final answer. It's very boring. You see, baay'ee dadhabsiisaadha. Gaaffii sadaffaa fi inni dhumaarratti argamu immoo isa kanadha. Kun immoo warra kanaan dura hojjenne irraatii addadha. Maaltu adda isa godhaa? Paawuriin isaan irra keessaa guddaadha jechuudha. Yeroo guddaa ta'u immoo maal gootu? Niirtuu isa jalaa firtanii riimeendarii keessaan faaktoraayiz gootu jechuudha. Mi'aa jiru. X power of 3 yeroo x whole square firtan meeqa ga'a? X isiniif ga'a.
x isiniif ga'a jechuudha. So x time x whole square maal kenna? X the power of 3 kenna. X time x maal isiniif kenna? Minus x whole square. X time 6 maal isiniif kenna? Minus 6 jira jechuudha. Zeen warra kana lamaa walirraatii hirriftu. Isheen kun lamaa wal balleessitee jirti. Minus time minus maal isiniif kenna? Positiividha. So 3x the whole square ta'a jechuudha. Again minus time minus maal kenna? Positive kenna. Plus 7x ta'a jechuudha. Amma immoo isa kanaa kamiif irra jechuudha. Kunoo kanaaf irra. Yeroo itti meeqa gagga'a? 3 isiniif ga'a. 3 jenna jechuudha. Plus 3dha positive waan ta'eedhaaf immoo 3 time x square maal isiniif kenna waan ta'eef 3x whole square kenna waan ta'eef. Again 3 time x maal kenna? Minus 3x ta'a. Kana time kamna immoo meeqa isiniif kenna? Minus 18 ta'a jechuudha. Walirraa hirrifna. Remainder keenya baruuf jecha. Yeroo walirraa hirristanii maal argattu? Isheen kuniif kun wal balleessitee jirti. Isheen kun immoo yeroo walitti baay'attu positive ta'a ta'eedhaaf 10 x ta'a jechuudha. Kun immoo meeqa isiniif kenna? Plus ta'a. As immoo 0 jirti waan ta'eedhaaf. As kana plus 0x jirti ture jechuudha. Kana gama biraatiin 0x whole square wettan yookaan 0 jechuudha. 0 fi ishee kana lamaan immoo yeroo walirraa dhistan meeqa isiniif kenna? 18 isiniif kenna jechuudha. This is remainder. Maaf remainder ta'e paaworiin isaanii isa kanaatii gadi ta'ee jira waan ta'eedhaaf ishee kanatti fayyadamnaa jechuudha. Gama biraatiin kun akkamittiin barreeffamaa jettu jechuudha. Kan nu fayyadu isa kamidha? Ishee kanaa fi remainder keenya. Warreen kanatti fayyadamna. So kana guutummaa isaa fiddanii asitti yoo barreeffattanii akkam gootanii barreeffattu? X the power of 3 plus 2x the whole square plus 2 keessaan all over jettanii x the whole square minus x minus 6 ni qixxaata jettanii barreeffattu. Maal isa kan barreeffattu jalqabaa? Isa kana barreeffattu jechuudha. X plus 3 jettu. Pilaa jettu. Inni kun akkumatti barraa jechuudha malee hooma hiika uumuu isiniin qabu. Pilaa jettanii immoo riimeendarii keessan barreeffattu jechuudha. Riimeendarii keessan ol baastanii barreeffattu. Riimeendarii keenya barreessaan jira. So yeroon barreessu 10x plus 18 irra jettu ishee kana immoo jala gashiituu barbaachisaa ta'e kunoo as jira jechuudha. Inni kun immoo umarratti dhufees jala kana. X the whole square minus x minus 6 keessan kunoo kana ta'ee jira jechuudha. Amma wanti irraa eegamu ishee kana factorize gochuudha jechuudha. Decompose gootu jechuudha. Isa kana immoo decompose goonuu isa jalaa kana diiguu qabna. Ishee jalaa kana diiguu qabna jechuudha. So isheen kun gama biraatiin akkamtii barreeffamtii yoonaan jettanii baay'atee 6 kan naaf kenna. Ida'ame immoo negatiif waanii naaf kennuun barbaadachuudha. Baay'atee 6 kan naaf kennu poozitiiva 3 fi negatiiva 3 fi poozitiiva 2 fakkeenyaaf walitti baay'isaa meeqa isiniif kennu? 6 negatiiv 6 isiniif kennu. Negatiiv isheetii waan taateef isheen kun. Ida'aman immoo maal isiniif kennu? Negatiiv 1 isiniif kennu jechuudha. Negatiiv 3 plus 2 meeqa isiniif kennu? Kun negatiiv 1 keessan isiniif kennu. Zan isaan itti fayyadamnee factorize goonaa jechuudha. Ishee kana. Yeroo factorize goonuu akkamittiin barreessina? Ishee kana qofaan barreessa. Mani ishee kana qofaa barreessuutti hin jira. Then x minus 3 fi x plus 2tti diigameera. Again inni kun jechuudha. Ishee kana qofaan na fayyada. Hence x the power of 3 plus 2x the whole square plus 2 all over jedha. Isa kana barreessaa bakka isa kana barreessitanii. Isaan immoo akkam godheen barreessaa x minus 3 time x plus 2 jedha jechuudha. Is equals to x plus 3 keessan. Kunoo x plus 3 keessan jira jechuudha. X plus 3 plus jedhetaniin 10 x plus 18 all over
ishee kana diigeen jira waan ta'eedhaaf kamitti diigamee jira isaan wal qixa waan ta'aniidhaa fi x minus 3 plus x plus 2 tti diigamee jira jechuudha kunoo san diigee jiru as kanas deebiseen barreessa. Amma gaa salphaadha kun. Kamitti salphaadha ishee kana A fi B kootti diigadhetaniin hojjedhaa jechuudha. Ishee kana qofaa ishee kun asitti wal hordoftanii 10x plus 18 all over x minus 3 time x plus 2 koo ni qixxaata A over hin jedha. X minus 3 plus B over hin jedha. X plus 2 tti diigama. Zan gatii A fi gatii B barbaaddu jechuudha. Gatii A fi B isheen kun lamaan adda adda miti ree otoo tokko taatee abbaa iskweerii fudhattu adda adda waan ta'eedhaaf kiroosiin keessan iddoo kanatti ni fayyada. 10x plus 18 ni qixxaataa jedha ishee kana qofaan fudhadha is equals to jedhetaniin x plus 2a jedhe ishee kana immoo yeroon warra kanatti baay'isu maal naaf kennaa san amma jalatti isinii barreesse kana isiniif kennaa jechuudha. X minus 3 time b immoo maal naaf kennaa bx minus 3 b naaf kenna jechuudha. Kana booda salphatee jira. 10x plus 18 ni qixxaataa jettu. Ax plus bx isheen kun xidha. Sababiin isaas kunoo b'n koos keessatti yeroo gadhuftu b'n as keessatti yeroo gadhufte raabsamtu bx minus 3b naaf kenniti waan ta'eedhaaf. Plus 2a jedhe 2a kombo kun ishee kana barreeffadhe minus 3b barreessaa jechuudha. Minus 3b minus 3b immoo kunooti. Teeniin koo ni qixxaataan jedhe. Teeniin koo abbaa x qabuuti waan ta'eedhaaf ni qixxaataa a plus b'dha. A plus b plus b jettu 18 immoo ni qixxaataa koomaa godheen 18 immoo ni qixxaataa 2a minus 3b ta'a jechuudha. Solvi gochuudha. Kana maalitti fayyadamanii solvi godhaa? Elimination meetodiitti fayyadamatanii solvi isinii godha. Isa kana jalqabaan barreeffadhaa. A plus b ni qixxaataa 10 qaba. Ammoo itti aansee warra kanan barreeffadhaa. 2a minus 3b minus 3b immoo ni qixxaataa kan jedhaa 18 isiniifan jedhaa jechuudha. Then warri wal fakkaatan as keessa hin jiran waan ta'eedhaaf isarra keessaa dirqama baay'isuu hin qabaachuudha. Isarra keessaa meeqaan hin baay'isaa mee lamaatiin hin baay'isa. Lamaatiin yeroon baay'isuu maal naaf kennaa 2a plus 2b jedhe. Lamni koo kunoo isaan kanarra raabsamtu jechuudha. Is equals to 20 jedhee jechuudha. Maaliif 20 jedhee 10 baay'isuu lama immoo hunduma isaanii raabsamti waan ta'eef lamni kun 20 kenniti jechuudha. Isa jalaa immoo callisee himan barreeffadhaa jechuudha. Isa jalaa immoo yeroon barreessu akkam naaf kennaa 2a minus 3b ni qixxaata 18. Amma warra kana maalan godhachuudha walirraatiin hir'isa isa gubbaa fi isa jalaa kan walirraan hir'isa. Yeroo walirraa hir'isu 2a fi 2a wal gatee jira. Maayineesiidha waan ta'eedhaaf isheen kun immoo 5 b taati jechuudha. Isheen asii maayineesii taanaan isheen kun irratti baay'attu pilaasii isiniif kenniti waan ta'eedhaaf pilaasii ta'a 5b ni qixxaata. 5b ni qixxaata 20 hir'isuu 18 immoo meeqa isiniif kennaa 2 isiniif kennaa jechuudha. b qofaatti mul'ifachuu over 5 jennaa isa kanas over 5 jenna. 5 fi 5 keenya wal balleessa jira b keenya meeqa argannee jirra ni qixxaatti 2 all over 5 taati jechuudha. B isa kanatti gargaaramnee maal barbaannaa? A barbaannaa jechuudha. A keenya immoo equationoota warreen armaan olitti argaman kana keessaa yookaan kana keessa tokko isaatti fayyadamnee barbaanna jechuudha. Ishee irra xiqqoo taate ishee kana fayyadamna jechuudha. A plus B ni qixxaatti A plus B ni qixxaatti 10 kan jettu qofaa ishee fayyadamna jechuudha. Lamni kunis homaa rakkina uumtuu hin qabdu keessa raabsamtes dhiistes jechuudha waan ta'eedhaaf. So A plus B ni qixxaatti 10 jennerraa B keenya immoo meeqa argannee jirraa 2 over 5 argannee jira jechuudha. Isa keessa buufna geessine isa keessa buufnaa isa gubbaa kana keessa buufnaa jechuudha. So A plus 2 all over 5 ni qixxaataa 10 jenna jechuudha. A keessan ni qixxaattii jeen 10 hir'isuu 2 irraatiin 5 jechuudha. Sababiin isaa isheen kun as yeroo naannoftu negatiivaan naannofti. A keessan ni qixxaattii 50
hir'isuu 2 gara beekannaan tokko qabdi criss crossing fayyadame jechuudha. All over 5 ta'a. Which is equals to a kooni qixxaatti 48 irraatii meeqa taati jechuudha 5 taati. Isheen kun 48 isheen jalaa immoo 5tu jira waan ta'eedha 48 irraan 5 ta'a. Een koo 48 irraan 5 biin koo meeqa 2 irraatii 5 isaan kana lamaan fudhatanii geessaa gubbaa keessan buusa. Heensi gatii A koo meeqa argadheen jira 48 irraan 5 B koo meeqa argadheen jira 2 irraan 5 kun ni qixxaatan jira iddoo A koo 48 irraan 5 buufadha overan jedha x minus 3 immoo jira x minus 3 plus B koo meeqa argadhe 2 irraan 5 over meeqa jira jalasaa immoo x plus 2 jira jechuudha x plus 2 jira. Isheen kuni kunoo ishee xiyyaan baatee jirtu kana qofaadha jechuudha. Kana jechuun ishee itti maramteettu kana faana wal qixaa jechuudha. Inni kun inni jalaa jira kun A keessanii B keessanii immoo check godha 48 irra 5 2 irra 5 yaa right sirriidha jechuudha. So guutummaa gaaffii keessanii yeroo barreessitanii akkam barreessitu x the power of 3 ni qixxaata x the power of 3 plus 2x the whole square plus 2 all over x the whole square minus x minus 6 ni qixxaata. Kunoo isa kana guutummaa isaa barreessan jira jechuudha. San dura cafacafaa ture san x plus 3 x plus 3 plus 10x plus 8 maal isa jedhu kan immoo kamitti diigeen jira kanatti diigeen jira jechuudha. Isaaniin barreeffadha. 48 irra 5 jettu kan immoo 5 gadi naannofti ani isa kanaas 5 gadi naannofti. Seeruma qooyyabaati kun ofii keessanis qooyyabdanii ilaaluu hin dandeessu. Kam gootanii immoo qooyyabdu akkas gootanii qooyyabdu 48 irraan 5 hiruu meeqa jettu jechuudha x minus 3 all over 1 jettu jechuudha. Ishee kana baay'isutti jirtanii kan oroon naannessitanii 48 irraan 8 sun gadi manaannaa jechuudha. Waa biraa wanti isiniif fiduun jiru suma amma kunuun isiniif hojjechuuf jedhu kana isiniif fidaa jechuudha. 48 irra jedhetanii 5 baay'isuu x minus 3 ta'a jechuudha. Ani isa kanaas 5 gadi bu'aa plus jedhetanii 2 all over 5 baay'isuu again 5 baay'isuu x plus 2 ta'a jechuudha. Kana yeroo xumurtan final answering keessan maal taree z equals to jettu isheen kun akkuma jirtutti ta'e jechuudha. Asii gadi jirti anteedhaaf x plus 3 plus 48 irraan 5 baay'isuun x'n 5 ta'a. 5 ta'a hir'isuu 15 ta'a. 5 baay'isuu 3 immoo jechuudha keessa raabsaan jira. Plus jettuu 2 irraatiin 5x plus 10 ta'a jechuudha. This is the final answer. I appreciate for your tolerance. Thank you so much.